waan baay'ee nama gaddisiisuu fi waan baay'ee tokko namatti dhagahamu. Wallahi dhugaa dubbachuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Haalli amma itti deemaa jiru biyya keenya san keessatti haala amma itti deemaa jiru waan baay'ee nama suukaneessadha. Dhumaatii uummata keenya shirkaa fi akkasumas immoo namoota beelan Harargee keessatti miidhamaa jiranidha. Uummata keenya shirkaa, uummata miskiina ka wal lolu eenyunni ka wal dhawu eenyunni ani bakka waan immaan isaatu naa gala jechuudha. Uummata keenya uummata miskiina namni biraa irraa dhufee bakka biraatti irraa dhufee saba keenya miskiina hiyyeessa haadha daa'imaa ka garaa ofiitiyyuu nyaatee quufee hin bulle haadha rasaasan isaan reeban jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha har'a waan baay'ee natti keessa kiyya nama deessee natti dhagame yeroo asiin dura darbe keessatti waan Wallagga irratti ta'amaa ture. Bakka waan baay'ee tokko namatti dhagamu ture keessa darbinee jira jechuudha. Alhamdulillah rabbiidhaan deemnee as geenyee har'a ammoo uummata shirkaa uummata miskiina maal isaan godhee rasaasan halkan tokkotti namoonni 18 nasbeen isaanii baate. Obboloota koo obboleeyyiin keenya achi keessa jiran, obboleettiin keenya achi keessa jirti, haati keenya achi keessa jirti, beelayaan, dheebotaan, dubartiin ulfaa. Uummanni kun bakka biraatii dhufee wadhaa jettanii yaadammoo ani gaafimaa natti ta'ee jira dhugumatti jechuudha. Ani baay'ee tokko natti dhagame yeroo viidiyoo argatti wallaahi asiif natti dhagame. Sabni isaallee haati keenya, abbaan keenya, obboleeyyiin keenya waa meeqa achi keessa jira. Yaani lola san keessatti isaan kun eessarraa dhufanii ummata miskiina kana maal balleessa ummanni kun? Maal biyya keenya sun yoo nagate yoom ara galfata? Yoom ara galfata? Yeroo tokko ara galfannaan qabu jechuudha. Kadhumu ummata miskiina jechuudha. Keessattuu biyyi suni an dhugumatti garaana nyaatti. Maaliif? Yeroo haati keessan buutu. Yeroo abbaan keessan bu'u isin maaltu isinitti dhagama? Wallahi baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif dhugumatti nama gaddisiisa. Daa'ima gagachuu lafaa dhufaa jiran. Fagoo dhufee wal ajjeesa. Fagoo dhufee dhukaasa walirratti banaa. Wallahi fagoon dhufu kunis soba. Otoo wal keessa jiraatu iyyuu har'a warri waraanni lolaa kunis sirriidha. Wal keessa jira. Maaltu badee biyya keenya isaan keessatti lolli deema? Yeroo tokko biyyumti keenya sun bararraan maaliif dhufa? Waggarraan, ji'arraan, guyyaarraan maaliif dhuma? Uummanni miskiinni maaliif dhuma? Barnootillee odoo carraa biyya alaa qabaachuu baanne isaan keessa oola. Garuummoo madaan kan du'e darbee jira. Garuummoo madaan akkasitti dhumuun isaanii suni madaan keessa namaatti hin badu. Har'a uummanni miskiinni maaliif irratti du'u? Maal balleessan birkana dhibee yeroo hundumaa ka miidhamu ka waan balleessu dandeenye ka waan balleessintu miidhama. Ka waan balleessintu du'a. Dubartiin ulfaan nuti. Kaleessa uummata saba biraati uummata Filistiinii booyaa turre jechuudha. Har'a immoo nutti deebite jechuudha. Karaan dheeniin nutti deebite jechuudha. Karaan niyyanneen nutti dhufte jechuudha. Dhugumatti karaan niyyanneen nutti dhufte. Dhugumatti baay'ee namatti dhagama. Maaliif hojjettanii? Ani yeroo kam namni walii galee ani wanni tokko dhugumatti poolisiin Oromiyaa jechuudha. Saba kamuu nama ofirraa ittisuu danda'u. Saba kamuu nama ofirraa deebisuu danda'u. Dhugumatti garuummoo waliigaltee qaban. Waliigaltee dhabatu ofii isaaniitti walitti dhukaasan jechuudha. Ofii isaaniitti uummata miskiina irratti dhukaasan. Ofii isaaniitti saba isaanii, hiriyaa, obboleeyyota isaanii, haadholii isaanii ofii isaaniitti ajjeesanii ofii isaaniitti boojjisanii nuti amma hin cal'inni malee keessa keellinu bu'a. Aanaan firri kee achi hin jiru jechuun hin danda'amu. Dhiiga keetti hunduyyuu jechuudha.
garuu keessa keetu si bu'a. Uummanni kun wallaahi waan fedhe gochuu danda'a. Amma fakkeenyaaf otoo waliigalteen jiraatte biyya takka keessatti jechuudha. Biyyi suni inni waliigalu poolisiin gaafa waliigalte mootummaa kana qabdee deemtiin akkamitti yoo jettan fakkeenyaaf ina dakana mootummaan ishee irras ta'a. Lolaaf ka qophaa'e yoo ta'e dakana hoo qabbaneessa waliigaltee yoo qabaatan saba isaanii yoo ittisan. Har'annas been baatotni maaluma isaan bu'aa isaanii buufte. Namoonni du'an kun maal isaan fayyada? Maalmoonni isaan fayyada? Namoonni kun miskiina kan lolaa adda ka. Miskiina maaliif ajjeesanii? Namni keenya yoo walii gala miidiyaa irratti waliin galu, lafa irratti waliin galu, bakka uummatuma gaafa dhingedda mucattiin Oromoo taateef liivii irratti duraa mucaasaniin gargaara jedhanii mucaa gurbichi gade ati eessaan Oromoodha jennaan wallooyyee keessa Oromoon hin jirti ka jedhamurra mucattii san liivii san irratti wal harcaasanii bu'an. Uummanni miidiyaa irratti illee warra walii galu. Laala mucattii amma fakkeenyaaf Suudii keessatti nama ajjeestee kan akkamitti qarqaaraa jiran bitaa mirgarraa jechuudha. Galgala ganamarraa gubatanii ustaazonni isaanii dargaggoonni isaanii hundumtu gubatee dubartii dheeran hin jennu. Nuti yoom walii gala? Nuti yoom afaan walii kana beekna? Hamma yoomii jibbaa walirratti yaa? Namoonni poolisiin Oromiyaa tuni dhugumatti nama jibbisiifti. Gararraa naftu jechuudha. Gararraa uummata gararraa nafni kaabinee jazbaa jechuudha. Maaliif kasaba ofiitiif haadhaaf abbaa ofiitiif ilma isaatu keessa jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf hiriyaa maaliif ilmuma isaati jechuudha. Har'a ammoo jechuudha lafarra duguuggaa sanyii ka jedhan sanitti jirti jechuudha. Maal jibbaan hammana hunda ga'ee ofii keessanii wal achitti. Ka biraa tokkollee sitti dhufee sin ajjeesu. Amaar dhufee sin ajjeesu, Guraagee dhufee sin ajjeesu, Tigreen dhuftee sin ajjeeftu. Oromoo ajjeesaa kan beekaa ofumaa keessan. Akkasii waliyyaan maaliin achi keessa jirti? Oduu bichaadha bakka. Oduu bichaa agartanii dhugumatti nama jibbisiiftan. Dhugumatti har'a odoo isin walii galtanii simbirti jechuudha waan biraa dhiisati. Simbirti dubartii Oromoo irraan baatu. Ijoollee Oromoo irraan baatu. Hawwatii teenya irraan baatu. Akaakilee keenya irraan baatu. Manguddoo keenya irraan baatu. Otoo isin walii galtanii isin uummata waliin galle uummata fokkataa uummata yara jechuun isin poolisii Oromiyaati. Har'aanaa shirkaa keessatti wanta akkanaa gocha akkanaa raawwatame jechuun waan baay'ee miti dhugumatti dhibbumaan dhibbatti nama jibbisiisu. Fagoo akka isinitti dhufni beeka. Achumaa bahee achumaa si nyaata. Yaani bakka biraatii sitti dhufu. Hidhatee bakka biraatii sitti dhufu. Ufumaa isaatii walirratti bana bakka. Gootummaan isaanii ufumaa isaanii. Erga gootummaa qabaattanii yeroo amaarra akkasitti wallaggan buqqisuuf teetu yeroo walloon buqqisuuf teetu inni gootummaan keessan ijoolleen Oromoo jechuudha. Bari mootummaan kun ijoollee akkamitti haadha? Ijoollee cuccuucee waan beekne takka. Ijoollee poolisiin Oromiyaa ijoollee cuccuucee takka. Waan takka hin beekan nasbee ofii kanaayyuu baraaruuf amma yoo kana godhu jedhanii godhuu bichaadha isinii galee. Yaani poolisii jechuun nama sirriitti baratee nama akkamitti dha'uu akkamitti yaani poolisii jechuun nama biyya isaatiif yaadu akka nu beeknutti jechuudha. Mootummaan yeroo duraa sana ijoollee dubartiirra ofii kiyyayyuu ijoollee beeku jechuudha. Hattaa ijoollee dargaggeettii dubartiirra guuree nama meeqatu dhumee jira jechuudha. Maaliif poolisiin seeraan baratee akkamitti jedhamee akkamitti mootummaan immoo ijoollee makiinoo akka gizee zamana milishaa jedhamu sana garatanii beeytanitti kan walitti guuratanii poolisii jedhee uffatee diree qabu erga gahan. Kunniin wallaalladhaan yoo tokko duubaa dhaabatee nyaatanyaan tokko keessa dhufee balala malee dhaabatan arsii keessatti hin argamtu. Immoo maafiyyoo maaliif kasi nyaatus sima keessa jira. Kasi nyaachisus sima keessa jira. Kasi obaasus sima keessa jira. Kadawaa bishaan sanitti godhees obaasus sima keessa bakka biraatiin dhufu. Bakka biraatiin dhufee aanaa sirgaa har'akkatti aayyoo teenyaaf aabboo keenyaaf daa'imman teenya
lafarraan fixu. Kun maal inni ree? Sima keessaa baheetuma sima nyaata. Fagoo biraati sin dhufu. Rabbiin immoo haqa isaanii haa baasu. Isin immoo poolisiin Oromiyaa warra garaa bichaa saroota shamtuudhaan dhugumatti akka isin jibbiseeftan jechuudha. Mucaa tokkotu maal jedhee poolisii ture. Jibbee keessaa ba'e. Maaliif ree? Hojii isaanii beeka. Hojii uummata kun dalagu beeka. Dalagoo harka isaa kana balleessuun barbaadu. Harki isaa kun qulqulluudha. Harka qulqulluu kana balleessuun barbaadu. Maaliif ree? Ilma argachuuf deema. Ilmoo argachuuf otoo deemus obboleeyyan qaba. Harki kana warri harka kana of xureessan kabiraa isinitti dhufne isinmaa ofii keessanii waan nyaata. Tokkollee bakka biraatti socho'eessitti hin dhufu. Tokkollee badarraa sitti hin dhufu. Kan ufuma keessanii deebiftanii waan nyaattan kana bakka biraan seena. Kun immoo jireenya keessan keessatti zijaan har'a dalaydanii haadholii keenya boochiftan boru ilmaan keessanitti akkasitti deebi'u jira. Harki waa xureesse, harka qulqulluu kun harka qulqulluu kanaa waa balleessitee miti. Ilmoo keetii ta'e harka kee xuree kanatu boru yookiin immoo rabbiin sijaa deebisa ilmoo keetii harki nama ajjeesuu danda'a. Miskiina lafarraa fixa jechuudha. Miskiina ajjeefte halkan tokkotti nama 18 ajjeesuu jechuun kuni kalaas. Yaani wannumti isin uffatuma maali jedhan san uffattanii deemtaniif hin jiru. Hiyyeessa lafarraa fixa. Ka garaa isaatiitti nyaatee hin bulle. Ka dhugee hin bulle. Ka dirratti uffatee hin bulle. Nuti barra ayna adii gurraacha uffanna warri miidiyaa kanarra jiru keessattuu. Garuu ilmaan Oromoo dhiigni isaanii lafatti jigaa jira. Ka lafatti jiisu saba keenya. Ofiin murteessina. Kun homa jiru. Wanni ijaa irra qaqqabdanii akkasii jigni jaankaa. Sababni amma maanni araara dhiyoo kara deeggate sababachuuf uummata miskiina fixan. Araarri mootummaan fi abaa'oo maaliin jedhan suni ani uummata sanii wallahi hin beeku. Rabbiin haa beeku amma ani dubbachuu illee hin barbaadu. Ani waa'ee biltigina illee hin barbaadu. Waa'ee abaa'oo maalii jedhan kanallee tokko illee hin barbaadu. Tokkichuu faayidaa nuuf hin qabu. Ani nagaa biyyaa barbaada. Ana nam tokko hin deeggaru. Waa'ee abaa'oo keessa wala maalni uummata kana mootummaa ammaa kana takka illee hin deeggaru. Nam saba kiyya bichaa saba kiyya qulqulluu bichaa deeggara. Wala kafaayoo wala abaayoo wala nabiyyoo keessatti qilleellitan akalas. Biyyi nagaa hin taane abaawoon jedhan biyya nagaa biyyarra waa takka itti istee hin dandeettu. Abaawoon isaan odeessan mee maal itti iftee beekti? Ufii asitti deebitee wal fixxi. Wallaggaa hin dhuma, Arsii hin dhuma, Booranaa hin dhuma, Walloo hin dhuma. Bakka maanni faayidaa? Maanni wanni isin qabu hidhattanii akkana ol agarsiistan? Shuu haatee ani isin dhiisee jira, isin jibbee jira. Saba kiyya tokkicha Rabbii gaditti saba kiyya gargaara. Saba kiyya jaalladha malee uummata kana takkallee ija kiyya isinirraa qabadhee jira. Daangadha. Namoonni viidiyoo kana shiriin godhin shirgudha. Nama hunda biraan ga'a. Ka jaalatte ilaali, ka jibbite dhiisi. Warri shanee shuyaan abaa'oo keessanillee lixadhaan galeedhaan bakka feetanii dhaqa hin barbaadamu. Yaani ka saban ittisni bu'aan takka nam jiru. Ka biyya ofii ittisni bu'aan takka nam jiru. Mootummaa yoo kutate silaan eenyu bare